مجانجر بنتوشو الرامورا مالي غمادان دبين نفسو زلا أوبسا مالي وانسن التما مالين ألكو مونتي في سينان أدى كم باسي أنا إيه مونتي في سينان أدى كم باسي أنا مونتي في سيناني نيستو أدى باسي أيين أكسنا جتشا جرتا أبديس أيين أرميكو أتمتمو أبدي ساري هاكوتوان كان دوانا نتراودي رياكي أي ريانو مكي قبولي سكيبا أكمل تقعد إستي تقافن مرة أنا فيها أكمل تقعد إستي أبديسا أكمل تقعد إستي أكمل ترسيتين أنا إستي سنير سحرينكم أكمل تقعد Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbiisaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Kaleessas barbaadeen ture ati garuu na jalaa hafte. Hojiin natti baay'atee jette. Eeyyaa mi baay'ee biisiteen ture. Gara jabeettiidha garuu ati. Lakkisa dhugaa gara akkamittan isinitti jabaadha. Nagaadha miti qabu. Nagaadha. Waan si gaafadha mooniiti. Akkam baay'ee si jaalladhu beekta. Si namanas meesii fi abdiisaa gidduu walitti dhufeenyi jiru natti himi. Hiriyaa naanidha achuma irraan hin baree malee waan tokko iyyuu hariiroo hin qabne. Ati nan dhossitus waan baay'ee dhageera. Meessa dhugaa natti himi. Jechuun yeroo nuti barattoota turre anaaf siinaan jaalallee gallee turre gara fuulduraatti illee kan nuti maatii wajjiniin horannoo haasaa turre jechuudha. Inni immoo hiriyaa naanii waan tureef waan kan hundumaa quba qaba garuu baay'een si jaaladha jedhee gaaffii jaalalaatiin baay'ee na dhibbisaa ture. Tole. An kan hundumaa naanii nan dhoksisa biin isaa walirraa fagaatu jedhee wanta ni yaaddeef ofuma kun qabadhee hafee jechuudha. Akkan naaniin baay'ee jaaladhu immoo waan itti himeef erga gaafa sanaatii kaasee sirriitti illee nan nagaa nan gaafatu. Garuu dhiyeenya kana yeroo hojiidhaa wal argine wal dubbisneerra. Maal siin jedhe? Nomaayyuu takka turree wajjiniin taphannaa wajjinaa sofnanaan jennaan lakkii nan ariifadhaa jedheen biraa deema. Garuu harmee rakkootu jira. Yaadattaa mooneeti. Atiif siinan kan wal dhabdanii. Suuraa wayii tokko irratti akka wal dhabdanii yaadattaa? Footoo wayii kaasee fidee kan siinan itti kenne isa. Isa qofa immoo miti. Mucaa seen ulfooftee kan kee miti jedhee siinan itti himee ture. Kan irratti siinaniif ati kan wal dhabdan. Taatee kan hunduma isaa kan mukan uume abdiisaadha. Maal? Abdiisaa hiriyaa siinaantu kan hundumaa raawwate jechuudha? Abdiisaa kan dhala kootitti ilaalu. Akka siinanitti kan inni ilaalee kan wajjiniin guddatan. Isatu akka godhe. Badii kana kan isinirraan ga'e isa. Maal jechuudha? Maal barbaadeetti garuu kan nama kana badii raawwatuuf? Ani maalan beeku waan inni barbaade? Maalittan beekan? Harmee eenyurraa dhageessan isin kan hundumaa? Waaqa ko. Sanga namaa galgalatti ba'u. Isatu akka saree maraatu fiiksee dhufee tokko lama jedhee taatee ta'e kan hundumaan natti miidheeme iddoo kana taa'e.
Abdiisaatu wanta kana hundumaa raawwadheera jedhee dhufee mana kana dhufee sinitti mee? Eeyyeen mooneeti. Uumee sitti maan jiru. Taatee inni ofiisaatii bocee siif ilma koo gidduutti godhetu ofuma isaatii natti hime. Harmee sababa isaatiin jechuudha ka guyyaan gaafa miilli koo mana kana ijjate kaasee amma gaafa mana kanaa bootti siinaan intala diqaalaa baattee dhufte jedhee kan inni na arrabsuuf. Maala godhu itus ta'es maal gootate? Seenan maal balleesse? Yaadattu miti harmee yeroo hundumaa arrabsamaan jiraadha. Mucaa koo kana daa'ima kana illee dhiisee biyya harabaan deema jedhee maraachaan ture. Utuun balaa tokko irra bu'eera ta'ee sababa isaatiin jechuudha miti? Akkamittiin balleessaa kan hundumaa balleessan nan irratti. Isa iyyuu sin jaalladha si du'eera si gaggabeera naan jedhee akkas na godha. Kana amma yuusti fakkaachaa hin jiru miti. Dhagee akkati ulfa ofirraa baastuuf siinaan qarshiisti kennee ture. Lakki siinaan akkasuma godha. Yoo kana na amanuu baatte waan biraasitti dubbachuu hin danda'u. Godheera moo godhe? Godheera. Erga kana gochuusaa beekte seenaa kana hunduma isaa kan raawwate Abdiisaadha. Taatee kana hundumaa. Akkamitti garuu inni riyaa siinaaniin ture. Ana wajjinillee waan hedduu haasaa ture. Sin jaalladha anaan jechaa ture. Akkamitti wanta kana hundumaa balleessa? Waan si jaallatuuf ka mucaa koorraa si butachuudhaaf. Jaalala keessan lamaan gidduu lixuudhaafitu taatee kana hunduma isaa uume siif mucaa kootti. Garuu dhugaanii hin qallatte malee hin cittu dhugaan siinan dhugaan keessa ifa bahe. Ofii isaatiin dhufee arraba isaatiin natti hime waaqni koommoo kana godhe. Harmee yeroo dhiyoo kana wal argine waan tokkoyyuu natti hime si yaadeera jedhee akka inni itti naammatetu argitani. Eeyyee. Takka turrii wajjinii naasofna wajjin taphanna naan jennaan daa'imti koon gaartiin ittiin jedhe. Akkamittiin daa'ima maalii qabda yeroo sana hin baasisnee naan jedhee natti iyyuu barbaade. Lubbuun isaa keessaa bahu. Kun hundumtuu waan hojjete waan beekuuf na gaafatee jechuudha. Egaa amma dubbiin sii galeera. Kanaaf siinan maal balleessere? Yakka maalii dalagare? Mucaa kootti akkasumaan hin faradaa bahe. Atis taanaan anis. Yakki kun hundumtuu kan Abdiisaati. Abdiisaarra wanta akka kanaan eegamu ture harmee. Eegikaa kana kaariyaan. Kan hundumaa garuu siinaan dhageera harmee. Tokko lama jedhee lamaan keessa waamee wal biratti isinitti muuf ture. Ati na jalaa hafte malee. Maaliif harmee garuu wanti kun gaariidha? Maal jechuu keeti? Jechuun wal lolu amala siinaaniin beektu akka ni dafee haa. Waliin lolan. Mucaan koo immoo hamaa namarratti raawwatadhee yaadu. Yoo godhes immoo gadhee sirriidhuma gatiisee kaffaluun barbaachisaadha. Waan fedheef baga waaqayyo dhugaa kunaaf baasina. Dhugaa siinanis. Harmee. Kam jirtu? Attam. Jirtaan tana ko. Nagaa keetiin. Fayyuma. Nagaa keetiin tana ko. Irreessa baatan. Eessa baatan? Maafin hin bawree intala ko. Isin yaadaa abjuu kootti isin yaadaa guyyaa yeroo nyaadhu yeroo dhugus isinuma yaadu. Nuti tas yaadne baay'ee. Atillee gara jabeettiidha. Gara jabeetti miti. Har'a waan tan dhufee fi oduu gammachiisaa waan namatti tolu qabadhee tan dhufe. Maal naguma moo? Keetoon ko mana jirti? Mana jirti. Hin dubbanna manatti waan nama gammachiisu. Tana kotta.
mooneet maal taatee dhaabatte? Harmee awwaan tokko deemuu barbaadaan jiru. Siinaaniin nama nu harmee beektu kan. Maal ta'u keetiin talako? Yeroo meeqaaf meeqa sitti meen turre kanaan dura har'allee meeqarra deebi'ee sitti meera. Siifi Siinaaniin gidduu abdiisaatu jira. Akka abdiisaa walitti sinnaqaa ture Siinan bira ga'eera. Sababa kanaan kan kee attamittiin namni wajjin nyaanne wajjin dhunnee wajjin guddanne akka kana na godha jedhee aareeti kan inni dhaqee garmalee rukute. Sana malee qeesu. Jireenya koo ammarraatti daandii gadhiise kan ballees abdiisaadha jechuudha. Wayyoo. Cubbuu mooneetiif. Na dhaggeeffadhu. Ila. Kaastee. Awwaala keenya irra gahu. Awwaala isaanii irra gahu. Dhageessa? Sanarratti immoo baay'ee akkasi jaallatu natti meera. Atis immoo hin jaallata miti? Yoommoon talamee ilaalaa jedhan sanatu yaaddoo sitti ta'e ishee dhiisa irraanfadhu waa'ee biyyaayyuu baatee baddeettedha. Sanarratti immoo abbaa manaa 2-3 qabdi jedhan isheen. Siinanis yoo ta'e dhugaa garaarraa waan ishee jaallate sitti hin fakkaatiin. Aariidhumaan ka'eeti kan inni itti galee waan kanatti. Siinanitti immoo hime waliigallee akkas jaallatu natti meera. Ka'e amma dara ana nama guddaadha na naman taati. Cufinsiin jedha. Harmee. Akkoo bira wayyaa tole jedhin. Maal jette? Harmee akkoo bira wayyaa kunoo seen daa'immiyyuu bartee giiftii koo kottu garbittii koo qees qulqullaa gateen dhufe. Sena jolliku. Kenni mis. Ta. Yaa Waaqayyo galata kee. Siinaan anaanis na jaallatee daa'ima koos jaallatee mana akka kana bareedu keessan jiraan na jedhee yaadeen beeku. Siif garuu wanti dadhabamu hin jiru. Harmee maalidha? Kee tokko ati hin beektu. Garuu waan tokko sitti kana booddee anaa si'i Siinaan akkootaanii mana kana keessa jiraannaa jechuudha. Yoomuyyuu mana kana keessaa hin baane. Sitti toleera? Kana booddee abbaan kun nadhee kamaa abbaayyoon jedhee Siinaan na lola jettee yaadde. Sinni eekkamu tole? Akka barbaaddetti waamuu dandeessa. Yaadaadha. Hedduma baadiyyaa deemtee dhufteeti yaadni kee takka sirrii fakkaatu. Baadiyyaatti maaltu uumame garuu? Homtu maaltu uumama jetteeti?
Lakka daadu. Ani jalqabumarraa kaasee dhimmi kennaan baadiyyaa deemte baay'ee na ajaa'ibeera. Ati immoo homtuun uumamne jetta. Fuulli kee garuu waan baay'een uumame fakkaata. Kennaan naaf ta'eera jette. Naa mijateera. Addoon kun qilleensi isaas namni isaas waa hunduunsaa nagaa qaba. Kanaaf narraa deemi. Naan jette. Kan achi waan tokko yoonti uumame hin jiru. Kun akkamitti ta'uu danda'a daadu? Baadiyyaa takka adeemnee hin beekne naa ta'eera natti toleera jette. Ati hoo maal jetteen maaliif dhiistanii dhufte? Maalin jedhare? Nama naa ta'eera jedhe. Natti toleera nama jedhe maal godhedheen fidanii dhufa? Keeto. Rifeensa kee kaleessan sii miicamte? Amma kaleessaatti akka kana xureessite awwaara keessan taphatiin siin jenne? Harmee toleera dhukkubsite. Lammaffaa garuu akka biyyee keessan taphan. Tola? Tole. Rifeensi keessa jalaa fokkisa. Hello Liat. Nagalte kam? Fayyimo kuno akkam? Ani gara mana harmee deemee jira amma. Kanaaf iyyuu na dhabde. Sitti muuf yaaleen ture garuu harmeen qofaa isaanii ta'anii baay'een na jirjirsan isaanii fedheen. Lakki meeshaa boruun fuudhedhaan jira yoo dhibee na gargaaruun kennaaf. Egaa wanti baay'een uumameera. Amma kana booddee suma jiraannaa jechuudha. Tolaan iyyuu siin bilbila galatu. Keeto. Oliyaat nagaa sii dhaameera. Isa daadu dhimma baadiyyaa kana faana wal qabatee waan ta'e jira. Ati sedda baadiyyaa deemtee dhuftee sirrii kee miti. Kanaaf adaadu dhugaa jiru natti. Dhugaa jiru maal akkan sitti himuu barbaadde? Kennaan kaatee baadiyyaa deemte. Ati dhimma isheen hubadha jettee baadiyyaa deemte. Deebitee gaafa dhuftu natti toleera haalli qilleensi isaa namni isaas jetteetti. Akkamitti ta'uu danda'a daadu kun? Maalaa isaa jirtaati? Sitti me bar? Fedhii isheenaaf ibsite dhiiseen dhufe maal godhu kana caalaa? Dhiisa daadu. Akkuma duraanii dhugaa na dhoksaa jirtu jira. Afaan kee narraa qabi gaa. Ati callistee makennaa dhiisteen dhuftu baadiyyaa. Narraa qaba afaan kee siin jedheera. Sitti meera nan gubiin. Amma gubannaan keessan baay'ee hedduu natti baay'achaa jiran. Obsee naa gamaayeera. Kana booddee hoo dandeesse callista ta'e narraatti callisi. Kanaachi waa'ee kana lammata akka nan gaafanne naan. Maana gubdii ishee. Haayi. Ajaa'ibadha. Maaloo natti himi adaraa adaadu. Yoo ati natti hin himne eenyullee natti hin himu bar. Adaadu ani siin malee eenyu nan qaba. Maaloo adaadu waan baadiyyaatti ta'e natti himi adaraaki. Siif maaf na dhibbistaa? Mee maalin si godhe? Maa na dhiphisuu dhiiste maal ta'a? Lakki adaadu si dhiphisuu barbaade miti dhugaa. Garuu ani si eenyu nan qaba adaadu. Kanan qaba jedhu kennaan na dhiiste deemte. Ati hin dubbattu hin haasoftu akka durii. Fuulli kee sirrii miti. Waan ta'e manatti madaadu. Maalan godha ilmoo ko.
Raada jabbii dhalteen ta'e. Maaltu ta'e daadu? Haadha baannaan akka dhagaanatti ulfaatte. Ilmoo baannaan akka dhadhaa mucucaatteedhaan. Maal godhu? Higgeettee immoo sitti mee nubbaafadha. Maaltu maal ta'a? Abbaa Firaa'olii fi obboleessi koo sababattiin dhiigaan wallaaqan qabu. Abbaa Firaa'ol isa hiriyaa kennaa. Eeyyee. Abbaan keessan xiiqeffataa wayiiti. Waan qabe gadi hin dhiisu. Kanaaf abbaan keessan haadha keessan obboleessi Tolasaa akka hin fuuneef butee magaalaa fudhatee dhufuuf gaafa jedhuuti. Obboleessi Tolasaa eessumni Firaa'ol konkolaataan rukutee ajjeesse. Abbaan keenya moo daadu? Abbaan kun nama ajjeeseera jechuudha. Kun dubbii darbeedha. Sansitti muna dhaggeeffadhu. Isa kam natti himtaa daadu? Abbaa kootu nama ajjeese? Jaallatee miti. Haadha keessan utuu butee deemaa jiru konkolaataan akka tasaa dha'ee ajjeese. Innis duukaa fiiga. Inni kun fudhatee biyyaa ba'uuf fiiga. Jechuun daadu ani kan naan gallee daadu. Abbaa keenyatu eessuma Firaa'ol ajjeese? Garuu ta'e jedhee waan raawwate tuun ta'in xiiqeffataa waan ta'eef haadha keessan utuu inni butee badaa jiru konkolaataa jala lixee du'e eessumni Firaa'ol. Abba. Akaakayyuun keenya yeroo hundumaa dhufanii nu ilaalu. Nuyi garuu baadiyyaa deemnee isaan ilaallee hin beeknu. Maaf nu geessitu? Mee ilaala. Dhaquu hin dandeenyu siin jedhe. Maaliif? Baadiyyaa dhaquu hin dandeenyu. Maaliif abbaa? Kunoo adaadaan kee fa'aa dhufanii ilaalu miti maal rakkoo qaba? Maal taatu deemne? Ogummaa sheerama abbaa maaliif baadiyyaa dhaquu dhiisne? Atis dhaquu barbaaddaa? Eeyyee. Ilaa dhageessu baadiyyaa deemuu hin dandeenyu siin jedhe. Maaliif? Fagoodha isin immoo deemtanii achi gahuu hin dandeessan. Abba. Ilaa mee ilaala ka'ii dhaqii qabsiifadhu kana dhaqaa qo'adhaa. Kan hundumaa maaliif nu dhoksitee daadoti? Maalin godha? Abbaan keessan ijoolleen koo kana dhaga'uun qabanii. Ijoolleen koo sammuu qulqulluutiin guddachuu qaba jechuurraa yaadurraan kan ka'e iccitii godhii qabadhu. Adaraa kennaan jedhee waadaa na galchatee jira. Anis immoo sanatti amaneen kan hin callisee isiniin akkanatti guddise. Waadaa nama du'e abbaan koo takkaa du'eera daadu. Abbaa koo deebisuu dandeenya? Du'eera takka. Waadaa abbaa koo nama du'e eeguuf jettee kennaa waan amma kanaa keessa seentee seenaa ishee badee jireenyi ishee badee gadoo jettee erga dhalattee gaaf tokko otoo hin boqatiin hojii ishee totoon hafii gadoon baha jettee takka Siinaan takka Firaa'ol gaafa isheen dhabdu calluma jettee ilaaltaa daadooti. Siifu. An akkanatti hin yaanne dubbiin akkanatti narkaa babbada jedhee si hin yaanne garuu immoo akka hin taane ta'e waan tokko gochuu hin danda'u. Waan tokko gochuu hin danda'u. Isa daadu. Isi. Waan tokko gochuu hin danda'u hin jedhin daadu. Baay'ee nutti balleessite. Nu giddiste daadu siin malee maa qabu. Akkamitti dhugaa hamma kanaa gahu hin dhoksita daadooti. Dhugaan hin bula hin tura malee ta'uun bahin hafa jettee yaaddeettaa daadooti. Argitee daadu. Kennaa waan isheen keessa galte argitee daadu. Jireenyi ishee babbadee jiruun ishee boora'ee gadoo kanaaf jettee boolla isheen hin qofforre jira daadu. Ani jalqabumaa kaasee kana sin deeggaraan ture daadu yaadatta. Hojii ishee taafu janna dhiisne gadoo kanaaf jettee mucaan kan keeti jette Siinanii deebitee immoo xalayaa barreessitee kan Firaa'ol jettee deemte innu kan eenyu akka ta'e hin beekamu. Haamaraattuu daadu haamaraattuu moo kana dandeessee jiraatti sitti fakkaata sitti kenna. Maaloo siifoo na dhiisi. Isheen tasgabbooftee jirtiin siin jechaa jira. Sanuma irratti iyyuu immoo daa'imti garaa ishee keessa jiru akka kan Firaa'ol ta'e jala murtee natti himteetti.
أكنتاني Dina Koramo. Dina Pakoti Ramo. Dasa tamuka. Wayyo. Wayyo Milu. Malu nasalbadde Milu. Sinan dubartii biraa jaallate. Diina abbaa kootii irraan ulfaa'e. Wayyo Milu. Hin ta'u. Kun tasumaan ta'u. Akkamitti kana danda'a? Kana dandamachuu hin danda'u. Kana dandamachuu hin danda'u. Yaa Waaqa na gargaari. Wayyo. Milu, maltaati bossa. Bu'aa jirta bara. Maal jechuudha akkamitti homaan ta'anii jette akkamitti callistee bossa? Sababa malee bossa? Waa'ee sifantu na yaaddisaa jira. Maa inni sifa maal taate? Bakka hojjettu sanatti qabduu maallaqaa akka isheen taate beektamte. Eeyyeen kanaaf maaltu maal ta'eere? Kaasnaan furtuutu irraanfattee birii 200 jalaa fudhatan. Maal? Yoom jalaa badde? Kaleessa. Maaliif natti hin himne reeti? Si cinquun barbaanne egaa. Maal jechuudha? Qarshii kanaaf itti gaafa kana boosu. Anatti maal natti dhaga'ama? Mbooyi waan hundumaaf iyyuu. Kanaaf iyyuu maaf na dhiphistati immoo? Ani waa'ee makeessan gubachuun qabaa? Waan itti kennaan jirtu deemee baadiyaa ilaaluun qaba. Akkasii? Isheen immoo waan meeqa dhugaa meeqa akkanatti himtu aqeeman dhageeffachuu. Akkasii? Maal jettee? Seefoo! Sitti meeran talanan? Seefoo! Intalanan nageessu? Nan nageessu si? Haala kanaan kennaan waan mulubbuutiin jirtu natti fakkaata. Akkasii adda waan hin haasa'u hundumaayyuu soba gochaa jirtu jechaadha sin. Maarree haa ta'u kaasiniiti. Seefoo sitti meera dhiisin siin jechaa jira. Maal? Maal jechuuf manatti bilbiltaniiti? See? Maaltu immoo si hafe? Maal barbaadde? Niitii mortuu nana narraanniistu ati? Naanniistu? Adaadaa keenya miti fidedaadha naanaa suusisan. Maal irra barbaadde ati? Maal ta'uu barbaaddeen siin jedhe? Fideda naanaa suusiisa adaadaa keenya miti? Maal? Maal?